Ashamaar kafuune akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa ardaan gaazexeessitoota keenyaarraa eegaleetii ka jiru ardaa gaazexeessitoota keenyaarraatiin dhimma hubannoo namtolchee irratti marii garaagaraa taasisuun walwaliin turra marii keenya har'aa keessattis maalummaan hubannoo namtolchee akkasumas faayidaan isaa maali Itoophiyaan gama kanaan maal hojjechaa jirti ka jedhu irratti marii bal'aa kan taasisnu ta'a ardaa keenyaarraatiin Zallaqaa Oljirraa Abdiisaa Fufaa fi anis Sisaa Dirrabaa isin waliin turra hagadumaatti filannoo keessan AMN Plus sagalee alootaa taasifadha. Deebineerraa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa hubannoon namtolchee maali ka jedhurraa marii keenya kan eegallu Zallaqaanii gaafuma hubannoo namtolchee jennu maal jechuudha saayinsii isaa maali ka jennu irratti marii keenya kana naa eegallu. Hubannoo namtolchee jechuun kaanis immoo Ingiliffaan artificial intelligence kan jedhamu kun egaa saayinsii kompiitaraa fi injiinaringii ta'ee akka namaatti yaaduu kan danda'u akka namaatti barachuu kan danda'u rakkoof yookaanis immoo ragaati kennu irratti hundaa'ee rakkoo walxaxaa baay'ee bal'aa ta'e yeroo gabaabaa keessatti furuu kan danda'u barachuu kan danda'u akka sammuu namaatti hojjechuu kan danda'u jechuudha akkuma waliigalaatti akka namaatti sagalee dhaga'ee sagalee sanaaf deebii kennuu kan danda'u barreeffama barreessitee yoo barreeffama sana irratti deebii kennuu kan danda'u waa xiinxalee waa himuu kan danda'u kaas immoo deebii kan kennuu danda'u jechuudha akkuma sammuu namaa bakka bu'ee jechuudha. Abdiisaan dhimuma maalummaa isaa kanarratti wanni dabaltu yoo jiraate. Akkuma amma Zalleen kaasee maashinii daataa xiinxalee karaa baay'ee saffisa ta'een otoo addaan ciccitiinsa hin qabaatiin waan barbaaddu argattu jechuudha. Dafee kun sammuu namaatti illee karaa dhiyaatuun yookaan immoo akka namaatti yaadee waan daataa fiid goote yookaan immoo itti laatte tokko yeroo gabaabaa keessatti waan addunyaarra jiru sirriitti xiinxalee bareechee qulqulleessee otoo addaan ciccitiinsa hin qabaatiin kan siif xumuru yookaan immoo karaa riyaaliitiitti dhiyaate yookaan immoo dhugaadhaan kan siif kennu jechuudha. Kanaaf hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligence inni jedhu kun akka addunyaatti biyyoonni baay'een dursanii biyyoota Afrikaa kana dursanii hojiitti galaniiru ittiinis bu'aa baay'ee fayyadamoo ta'anii diinagdee isaanii gama damee fayyaas haa ta'u waan baay'ee irratti milkaa'ina guddaa gama geejjibaan ta'uu danda'a tiraanspoorteeshinii jechuudha kanatti fayyadamaa jiru. Hubannoon namtolcheen maalummaa isaa gaa yoo laallee har'a addunyaan for all interneetii amma waan hundumtiyyuu interneetii irratti karaa hundaa yookaan dippeendi ta'e irra sadarkaa sana jira. AI'n immoo hubannoo namtolchee kun immoo interneetii irratti kan inni hundaa'u addunyaa mandara tokko ganda tokko globalization yookaan immoo diijitaal eejii kana baay'ee fageessee mana tokko godheera jechuudha. Eessumayyuu teessee moobaayilii keetiin mana keetti dhufa gosoota baay'ee qaba amma AI'n kun fakkeenyaaf amma naaroo AI yookaan immoo aanii kan jedhamu jira. Naaroon kun waan baay'ee keessumaa amma chat GPT jechuu dandeenya Netflix wantoota akkasii kana itti dhiyeenyaan sirriitti ka waan specific ta'e tokko yookaan immoo waan design ta'e tokko waan murtaa'aa ta'e tokko dafee kan siif xumuree sii kennu jechuudha. AI'n inni biraan gosoota isaa keessaa general AI kan jedhu jira. Kun immoo theoretical future state jedhan immoo maashinii akka qixa namaatti yaadu sadarkaa kanaan baay'ee gadi fagaateera jechuudha. Abstract yookaan immoo hypothetical waan ta'e jechuudha. Waan ta'e isa kana bal'inaan inni dhumaa super AI kan jedhamu jira. Inni kunis akkuma isaan sana human intelligence karaa ta'een hojii dhalli namaa hojjechuu danda'u amma roobootii fa'aa argite amma kana namni waraana qabatee militarii qabatee amma adda waraanaa deemuun hafeera roobootii diroonii jechuu dandeessa waan baay'ee kana AI'tu jijjiirama. Chaayinaatti immoo yeroo darbee argite roobootiidha kan fiigicha mataa isaallee maraatoonii kan namni qabatee turellee kan riikirri sanallee fooyyesse roobootiidha. Kanaafuu gara sanatti deemaa jira jechuudha. Addunyaan sadarkaa kana geesseetti jechuudha. Dabalataan amma biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti konkolaattonni namaleeyyii ta'an konkolaachisuu ofii isaatiif jalqaba duraa gaafa seentu ajjeesti godhata eessa deemuuf kaatee ka jedhu ajjeesti gootaa hin deemaa jechuudha. Asuma biyya keenya keessatti dhimmoonni akkasii wanni eegalan jira. Fakkeenyaaf amma konkolaataan paabilikii kan qaxxaamura biyyaa deemu kuni daandiirra gaafa imalu ittiin deemtaniitu yoo ta'e jechuudha. Daandii marfatarra gaafa ga'u seensi godha. Daandii marfataa akkasii siquun namaa fuuldura kee mana barumsaa jira. Ijoolleen karaa kana daandii qaxxaamuraa jirti. Seensi godha jechuudha. Otuma konkolaachisaan oofaa jiru iyyuu itti hima. Kabiraatiin immoo fuuldura kee kanatti haala qilleensaa akkanaatu jira. Guyyaa har'aa kana qilleensa akkanaa keessatti konkolaachisaa jirta konkolaataa kee kana kan jedhu seensi wanni godhu Itoophiyaatti hojii akkasii eegalameera jechuudha. Bal'inaan amma akkasiin kaastanitti AI gaafa jennu yookaan hubannoon namtolchee kuni akka namaatti yaada waan namni murteessu
garuu namarraa waan idda isa godhu jechuudha baay'ee saffisaadha. Odeeffannoo akkuma namaatti illee ni barata. Afaan ni barataa jechuudha. Ni barataa odeeffannoo ni kenna murtiis ni dabarsaa dhimmoota garaagaraatiif itti fayyadamna. Fakkeenyaaf amma tiiktookii, feesbuukii, yuutuubii gaafa laaltu ofuma keenya gaafa fayyadamnu dhimmoota nu yeroo baay'ee irra deddeebinee yaadnu dhimmoota nu yeroo baay'ee irra deddeebinee ilaallu viidiyoon isaa ta'u suuraan nuuf fida. Fedhii keenya adda baasee beekaa jechuudha. Sagalee keetillee suura keetillee yeroo tokko yoo si dhagaye yeroo tokko yoo si arge adda baafata si beeka. Abdiisaa nama akkamii akka ta'e Sisaay nama akkamii akka ta'e sagaleen isaa maal akka fakkaatu yeroo baay'ee si beeka. Amma toora yuutuubii toora tiiktookii adda addaa irratti weellistoota sanaan dura weellistoota duriifaa irra deebi'anii yeroo itti riimiksii godhan fakkeessanii yeroo itti sirban jira. Kun hojii AI'ti. Kanaaf AI'n akkuma kaastanii tekinooloojiidha. Tekinooloojii kompiitaraati. Garuu akka namaatti yaada murtii ariifachiisaa kenna, murtii saffisaa kenna. Faayidaalee hedduu qabaata. Sanitti illee dhumna waan ta'eef mee faayidaan isaa maali AI'n gama kanaan eega kana ta'e faayidaa maalii qaba guddina biyyaa keessatti, jijjiirama biyyaa keessatti, hojimaata mootummaa keessatti faayidaa maalii qaba ka jennu Abdiisaan itti fufuu dandeessa. Faayidaan inni qabu gaama AI'n keessumaa fayyaa irratti damee fayyaa baay'ee diijitaal gochuu. Kana maal jechuu dandeenya amma yeroo kaan qorannoo nam tokko CT iskaanii yookaan immoo raajii dhukkuba isaatiif ka'uu dhaqee torban tokko torban lama yookaan gara biyya alaa Saawuz Afrikaa biyya Afrikaa kibbaatti yookaan biyya Ameerikaatti ergamee Duubaayitti ergamee keessumaa kan biyya keenya hawaasofna jechuudha. Qorannoo nama tokkoof yeroo bal'aatu fudhatama ture. AI'n guutummaan guutuutti gama damee fayyaa kana diijitaal godheera jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti ogeessota waan tokko daataa yookaan immoo qorannoo nama sanaa raajii isaatti kennita. Ragaatti kennita. Ragaa qulqulluu ta'e battalatti sii dhiyeessaa jechuudha. Damee fayyaa akka addunyaatti yeroo har'a gama AI'tiin baay'ee karaa qulqullina qabuun karaa fayyaa lammiilee eeguu danda'uun har'a immoo inumaayyuu moobaayil appilikeeshinii dhufeera amma Itoophiyaan hojiirra oolchiteetti fayyaa kee, fayyaa maatii kee, fayyaa ijoollee kee appilikeeshinii sana yookaan immoo moosaajii sana moobaayilii kee irratti erga fe'atteen booda dhiibbaa dhiigaa kee ta'uu danda'a, waa'ee sadarkaa kaleen kee irra jiru ta'uu hunduma isaa laallattaa jechuudha. Kun damee fayyaa karaa diijitaal ta'een ammayyeessee jira. Waan gaarii fidee dhufee jira jechuudha. Gama biraatiin AI'n yookaan immoo hubannoon namtolchee gama qonnaan illee oomishaaf oomishtummaa dabaluu haala qilleensaa hubatee keessumaa ilbiisonni akka midhaan sana hin nyaanneef wantoota akkasii kana odeeffannoo sii guura sii ilaala qoricha waan hundumaanuu sirriitti karaa ammayyaa ta'een AI'n bu'aa guddaa qabatee keessumaa amma Itoophiyaan dursitee waan jalqabdeef ministeerri muummee akkuma gara aangootti dhufaniini dhimma teekinooloojii dhimma AI kana gama taatee nu dursaniiru biyyoonni biraa jennee teenyee ilaaluurraa itti siqnee haa hojjennuudhanii yaadama kitaaba ida'amuu keessatti kan isaan jalqaba kaan waa'ee artificial intelligence waa'ee hubannoo namtolchee. Artificial intelligence kun jireenya namaa salphisuudha. Inni kaayyoon isaanii guddaan jechuudha. Waan ati hojjettu waan jireenya dhala namaaf ta'u sanaa haala salphaa ta'eenii bifa bu'a-qabeessa ta'eenii akka ati argattu gochuu taasisuu jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma baay'ee dhimma walxaxaa ta'e tokko yeroo gabaabaa keessatti deebii dhibbaa dhibbatti sirrii ta'e ragaa irratti hundaa'ee kennuuf jechuudha. Kanaafuu waan fakkeenyaaf amma qorannoo fudhadhu. Qorannoo yoo qorattu qorannoon sun amma itti hidhattee amma firii isaa irra geessu amma konkuluuziin keessatti yeroo dheeraa fudhata humna dheeraa fudhata maallaqa guddaa fudhata. Wanni namtolchi kun yeroo gabaabaa keessatti haala salphaa ta'een waan sana xumuruu danda'a jechuudha. Inni kan biraa rakkoo furuu rakkoo walxaxaa fakkeenyaaf amma rakkoon nama rakkoo hawaasummaa ta'uu danda'a rakkoo fayyaa fakkeenyaaf akkuma dura kaa'aa ture rakkoon fayyaa tokko kan yeroo si ilaanne tokko mana yaalaa deemtee ilaalamtee dhiiga kennitee torbeettee yookaan immoo torban lama maaliif namatti baay'ata waan ta'eef akkasittiin sababa kanaanii namichi sun kana gidduutti maal ta'uu danda'a lubbuun darbuu danda'a jechuudha. Inni kun garuu artifishaal yookaan immoo wanni namtolchee garuu yeroo gabaabaa keessatti daataa yookaanis immoo ragaa sirrii ragaa qabatamaa gaarbeejiin inda gaarbeejii haawwatu warri faranjii ragaa salphaa ragaa sirrii yoo kennitee fi yeroo gabaabaa keessatti rakkoon kee kana dhibeen kee kana dhibee kanaaf immoo furmaata kennuu kan danda'u jechuudha. Furmaan isaa kana yookaan immoo yaaliin isaa kana jedhee kanii kanaaf maal jechuudha akka sammuu namaatti kan yaadu jechuudha. Inni kan biraan maamila keessummeessuu wajjin wal qabate amma fakkeenyaaf amma Finfinneetti tajaajila iddoo tokkoo yookaanis immoo masoobiin kuni AI wajjin kan wal qabatudha. Sababiin isaas ragaa baay'ee fiid gootee ragaa sanaa qabatamaatiin fiidoo gootee namichi abbaan dhimmaa sun iddoo barbaade taa'ee ragaa sana irratti hundaa'ee dhimmi isaa maal irra kan inni ga'e maal gochuu danda'a hordofuu danda'a jechuudha. Dhimma isaa raawwatachuu danda'a jechuudha. Inni kun jechuun maamilli
yeroo gabaabaa keessatti utuu yeroo isaa maallaqa isaa humna isaatuu hin qisaasin waan barbaade tajaajila argatuu danda'a jechuudha. Faayidaan hubannoo namtolchee yookaan AI kuni keessattuu gama qonnaatiin, gama fayyaatiin, baankiillee yoo fudhatte amma yeroo garaagaraa saamicha irraa hambisuu hin danda'a jechuudha. Baankii yaaddoo akkasii keessaa akka hin galle taasisaa. Cyber attack. Cyber attack kana keessatti saamicha irraa akka hin galle baankiillee ni hambisa. Ragaa dhugaa qindeessaa, hin dijitaalessaa, rakkoo fuulduratti dhufu immoo ni xinxala waan ta'eef. Ammoo mataa isaanii ilaalamuu waa'ee tajaajila baankii hojii wal qabatee dura ammati maallaqa qabaatee namni maallaqa fira keef yookaan immoo nama barbaadu erguu fi akkam rakkatta. Qaamaan dhaqxa. Isa bira gahuu dhiisuu danda'a maallaqa utuma jiru. Amma garuu yoo barbaade teelee birriitiin yoo barbaadde immoo waan CBEtiin kan barbaadna teesse waan barbaadu jechuu dandeessa jechuun kun qaama kana keessaa tokko qaama teekinooloojii. Daldala gabaa fudhachuu dandeenya. Namni gabaa daldala amma tireed immoo waan jedhu kun amma iddoo barbaadde teessee biyya Itoophiyaa teessee biyya alaatti ta'uu danda'a. Biyyoota Itoophiyaa kana magaalota hunda keessa teessee waan barbaadde ajajatta. Waan barbaadde suma teessee kaffaltii raawwattee sirna gabaa baay'ee si'ataa ta'e ammayyaa ta'e diriirsee jechuudha. Kana AItu fide. Zaman gabaa fudhachuu dandeessa. Mana kee teessee otoo yeroo kee hin qisaasiin otoo tiraanspoortii yookaan immoo geejjibaaf maallaqa biraan baasiin AIdha kana kan fide. Faayidaawwan AI yookaan hubannoo namtolchee kuni kanaan qofa kan dhaabatu miti jechuudha. Garuu dhimmi isaa teekinooloojiidhaan wal qabata. Saayinsiidhaan wal qabata. Haala yeroo faana imaluu qabdaa jechuudha. Namni itti fayyadama teekinooloojii irratti hubannoo gahaa qabaachuu qaba. Beekumsa akkasiisan hubannoo akkasiisan qabaachuu qaba waan ta'eef kuni maal fidaa gama biraatiin dargaggoota si'eessaa jira jechuudha. Dargaggoonni hojii kalaqaa akka jabeessan, dargaggoonni hubannoo teekinooloojii akka qabaatan. Namni kamuu hubannoo teekinooloojiitti madaqee itti dhiyeenyaan amma baankii yoo ilaalu dur baankii daldala Itoophiyaadhaa maallaqa yoo qabaatte gara baankii siinqee yookaan gara baankii kabiraatti maallaqa dabarsuudhaaf piroosesiiwwan garaagaraa si gaafata jechuudha. Har'a garuu osuma teechee moobaayila kee irraa baankii barbaadde keessatti maallaqa sochoosuu dandeessa. Baankii barbaadde keessatti namaaf maallaqa erguu dandeessaa jechuudha. Kun dhimma hubannoo namtolcheedhaan waan wal qabatudha jechuudha. Mataa dhukkubbii biyya kanaas akka addunyaas kan ta'e jiru amma qulqullina barnootaati. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf immoo achi keessatti AI'n baay'ee si fayyada yoo malaan itti fayyadamte. Amma hanqina isaas yookaan immoo dhiibbaa inni qabu kaasuu dandeenya boodarra garuu faayidaan isaa inni guddaan garuu yoo haalaan itti fayyadamte. Yoo haalaan ijoolleen kee akka itti fayyadaman goote assaayimentii hojjechuuf haa ta'u waa hubachuu waa beekuuf waa qorachuuf waa argachuuf yeroo gabaabaa keessatti karaa saffisa qabuun waan qulqulluu ta'e argachuu dandeessa. Mee damee kana cimsuudhaaf Itoophiyaan maal hojjechaa jirti ka jennu Zallaqaa irraa yaakaanu. Hubannoo namtolchee wajjin wal qabatee bara 2035tti Itoophiyaa giddu galeessa hubannoo namtolchee Afrikaa gochuuf kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kan wajjin wal qabatee amma akkuma ministeerri muummee yeroo baay'ee kaasaa turanitti yuunivarsiitiin hubannoo namtolchee yookaan AI illee Itoophiyaa keessatti hundeeffamuuf kan jiru jechuudha. Haaldureen hundi xumuramuu isaati kan isaan yeroo adda addaa ibsaa turanii yuunivarsiitiin kun akka addunyaatti yuunivarsiitii lammaffaadha. Kun jechuun Itoophiyaan amma sadarkaa isheen irra jirtu amma akkasitti waan namatti argisiisu. Fakkeenyaaf addunyaa keessaa yuunivarsiitii AI lammaffaa jechuun biyyi dinagdeetiin kallattii adda addaatiin sadarkaan ishee ammasii hin jedhamne kun sadarkaa lammaffaa addunyaa irra gaafa jennu waan salphaatti ilaalamu miti. Kanaafuu isa kanaaf immoo maalti qophaa'ee kan jedhu yeroo jalqabaa fi barattoota 1000 fudhachuu akka danda'u kan isaan kaa'aa turanii kanneen keessaa immoo barattoonni 100 barattoota iskoolarshiippii Afrikaa irraa biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa kan dhufan. Maaliif Itoophiyaan karaa baay'eetiin biyyoota yookaan aardii Afrikaa kanaaf akka chaampiyooniitti kan isheen tajaajilaa jirtu. Waliin guddannaa waliin misoomna waan jedhu wajjin wal qabatee hojii misoomaa hunda keessatti Afrikaanota hundumaa ammatu karaa danda'uuni AI'n kun yookaan immoo Artificial Intelligence Universitiin kun akka inni jalqabu. Kaayyoon isaa maalinni? Kaayyoon isaa dhaloota dijitaalaa uumuudha. Dhaloota teekinooloojiitiin ga'oome. Dhaloota addunyaa keessatti dorgomaa ta'e. Itoophiyaa keessatti duwwaatu hin taane iddoo barbaadetti deemee dorgomee mo'atee hojjechuu kan danda'u biyyas kan waamsuu biyyas guddisuu kan danda'u horachuudha. Kanaafuu hubannoo namtolchee yuunivarsiitii kana yoo hundeessinu kaayyoon isaa kaayyoo har'aa duwwaatu hin taane dhaloota boru irratti kan invest gochuuti. Sababiin isaas amma baay'inaan amma yeroo baay'ee kan ilaaltan ta'e akka magaalaa Finfinneettis haa ta'u akka ministeerri muummee akka waliigalaattis maal kan kaasanii dhaloota irratti dhaloota kana irratti hojjenne Itoophiyaa kan guddisuu dandeenyu waan jedhu. Kanaafuu amma yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii adda ta'e teekinooloojii wajjin wal qabatee Itoophiyaa dijitaalis wajjin wal qabatee Itoophiyaa dorgomtuu taate uumuu wajjin wal qabatee hojjetamaa akka jiru kan kaasuu dandeenyu. Jijjiiramaan asii gama hubannoo namtolcheetiin hojjetaman bal'aan isaanii akka jirudha.
Mee abdiisan waan itti dabaltu yoo qabaate keessattuu Itoophiyaan biyya guddoodha. Biyya kaleessas guddoo turtee har'as guddummaa ishee qabattee gara fuulduraatti imalaa jirtudha. Biyyi guddoon tuni garuu biyyoottan Afrikaa ollaa ishee isaa ta'anii akkuma ardiittu akkuma addunyaattuu immoo dhimma waliin guddachuu amantaa guddaa qabaattee sanaaf immoo hubannoo namtolchee gabbisaa dhaloota isas hubate isatti maxxane isatti madaqe horachaa akka jirtudha zallaqaan kan nu kaase immoo itti dabaltu yoo jiraatu. Waan gabaabaatti dabaluu fi keessumaa jijjiiramaan as gama artificial intelligence yookaan immoo hubannoo namtolchee kanaan maaltu hojjetame yoo jenne dura waan turre bu'uuraalee misoomaa diijitaalaa ta'an akka babal'atan taasifame jechuudha. Xiyyeeffannoo inni kennamu. Bu'uuraalee misoomaa yoo hin jiraatiin AI kana hojiirra oolchuu qilleensa irratti wanti hojiirra oolu hin jiru. Mootummaan kutannoo jalqabaa kan inni godhe amma Finfinneedhuma yoo fudhanne amma misooma korriiderii hojii wal qabatee Finfinnee amma iyyooftee diijitaal taate kana tajaajila iddoo tokkoo jennu kana bu'uuraalee misoomaatu wal qabatee deemee daandiin teeleen humni ibsaa sarara tokko wal quba qabaachaa waliin hojjechaa diriiranii jechuudha. Yeroo dheeraaf biyya kana waggoota dheeraaf kan tajaajiluu danda'u biyya kana hundee irraa kan jijjiiru kan hidda ishee gadi fageessuu danda'u wantoota kanatu bu'uuraalee misoomaa diijitaalaatu babal'ate jechuudha. Inni kun beezikiidha. Isa murteessaadha. AI hojiitti kun dura yookaan immoo itti fayyadamuun dura isa kanatu bu'uura irraatii babal'achuu qabaa jijjiiramuu qabaa jedhamee mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kennee fi kana jijjiiree kun sirriitti hojiirra oolee dhugaadhaarra argitaniittu namni hundumtu yeroo gabaabaa keessatti waan barbaade argata teekinooloojiin intarneetiin ciccitaan jedhu ibsaan akkas ta'e hin jedhu waan baay'een hojiitti hiikamee jiru inni biraan akkuma mazallaqaan kaasee dhaloota diijitaal ta'e yookaan immoo diijitaalatti madaqaa ta'e dhaloota kalaqaa ta'e uumuu itoo koodersi kan jedhamu amma bilisaan namni intarneetiin kan moobaayilii diijitaal smaartifoonii qabataanaan iddoo barbaade ta'e hin barata maal barata ati teelee birriidhaan waa dabarfachuuf yookaan CB'dhaan birriima tokko erguufiyyuu ati waan tokko moobaayilii kee wajjin androidii kee wajjin daataa waan tokko fayyadamuu wal baruu qabda. Amma appilikeeshinoota yookaan moosaajiiwwan kalaquurra gaaniiru ijoolleen carraa hojii bal'aan uumameera. Kun itoo koodersii manuma taa'ee iddoo jiru taa'ee biiroo isaa taa'ee namni baay'een hin barata isa booda bilisaan barata sayyuu biyya bakkeetti kan sajaabu keessa kaffaltii. Inni kun bilisaan akka baratamu kun yaadama ministeera muummeeti. Dargaggoonni kalaqa akka diijitaalaatti madaqan kalaqa akka kalaqan akkuma amma jedhame immoo intarnaashinaali yookaan immoo akka idil addunyaatti iddoo barbaadan dhaqanii hojjechuu akka danda'an dorgomaa akka ta'an kun taasifameera jechuudha. Kanaaf biyya kana keessatti AI'n immoo inistituutii mataasaa dura ministeeruma innoveeshinii wajjin wal keessa ture. Amma immoo mataasaa danda'e inistituutii ta'ee akka hundaa'u ta'e kun xiyyeeffannoo ministeera muummee kennanii. Kanaaf immoo haala mijataa qabna nuti. Fakkeenyaaf hidha haaromsaa humna ibsaa gahaa qabna. AI humna ibsaa gahaa barbaada. Teeleen Itoophiyaa telekoomiin Afrikaa irraa baay'ee dhiibbaa uumaa jira. Baay'ee dhaabbata guddataa jiru. Teeleen jiraannaan immoo AI'n karaa hojiitti kun salphaadha jechuudha. Hubannoo namtolchee kana akka imaammata tokkotti qabatanii akka sagantaa tokkotti qabatanii hojiitti kudhaan dura imaammataa fi sagantaa isaaf ta'u qopheessutu ture jechuudha. Akka biyyaatti kun qophaa'ee ministeerri isaan hoogganamus ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii hundaa'ee abbaan dhimma kana hoogganu kan teekinooloojiitti madaqu hubannoo kanallee kan qabaatu ogeessa haga hooggansaatti namni bakka bu'ee hojii garaagaraati hojjetaa kan jiru. Kanaan wal qabatee amma akkasiin kaastan kana startup as keessatti fudhachuu dandeenya dhimma koodersiidhaan wal qabatu dargaggoonni itti dhiyeenyaan mana isaanii ta'anii namni fedhii qabu kamuu dargaggaa kan hin taane jechuudha. Teekinooloojiitti kan madaqe teekinooloojii hubannoo isaa akka qabu akka leenji'u akka baratu isaaf immoo ragaan ni kennama. Sartifikeetii illee ni fudhata baay'ee. Bilisaan barata sartifikeetiin bilisaan kennamaa fi san booda daataawwan garaagaraa divilooppii godha jechuudha. Kanaaf hojiin Itoophiyaan hojjechaa jirtu miti Itoophiyaa Afrikaadhaaf abdii kan ta'e fakkeenya kan ta'etu gama kanaan hojjetamaa jira kan jedhu sirriitti bal'inaan kaasuun ni danda'ama. Mee keessattuu amma zallaqaanii hojiilee hagammaatti gama kanaan hojjetame. Ministeerri hojii kana hojjetu addatti adda ba'ee ogeessi addatti adda ba'ee eenyutu maal hojjeta kan jiru gaheen hojii adda qoqqoodamee hojii keessa galameera gama kanaanii erga hojii keessa galamee asii bu'aan argame maal jechuu dandeenya bu'aa akkamii argatte Itoophiyaan keessattuu gama dhaabbilee fayyaa keessatti kaasuu dandeenya ijaarsa yuunivarsiitii amma AI isin kaasitan kana kaasuu dandeenya piroojektota gurguddoo Afrikaadhaaf fakkeenya ta'an kan hidhannoo teekinooloojii guutuu qaban tajaajila hunda bakka tokkotti kennan kanneen kana kaasuu dandeenya bu'aa akkamiitu argame as keessatti waan jedhu
zallaqaan gabaabinaan nu kaasi. Bu'aan argame amma kan ittiin safaramu tokko beekamtiin ministeera muummee fi kaleessa gamtaan Afrikaa kenne yookaan immoo akka isaan dursanii waa'ee damee hubannoo namtolchee fi fayyaa diitaalessuu Afrikaa wajjin wal qabatee beekamtiin kennamu kun amma salphaatti miti kan kennamu waan lafarra jiru qabatamaati waan hojjetame xiinxalameeti. Kan biraan gama artificial intelligence yookaan damee fayyaa namtolcheetiin yoo fudhanne damee fayyaatiin amma hojiiwwan gurguddoon hojjetamaa jiran keessumaati amma akka magaalaa Finfinneetti bu'uuraaleen misoomaa gurguddaan keessumaati fayyaa wajjin wal qabatee hospitaalonni turizimii fayyaaf oolan kan isaan hojjetamaa jiran. Turizimiin fayyaa kuni Itoophiyaanonni baay'een warri humna qabanii ala deemaniiti kan isaan yaalamaa turan. Amma garuu kan Itoophiyaanonni asitti yaalamuun alatti ambaasaadarroon yookaan immoo biyyoota alaatii dhufanillee akka isaan Itoophiyaatti yaala argatan. Yaala argachuun waatu hin taane kallattii fayyaatiin Itoophiyaan maal akka fakkaattu illee akka isaan daawwatan. Qabeenya Itoophiyaan qabdu illee akka isaan daawwatan akka isaan dippiloomaatii ta'an gochuu keessatti iddoo guddaa qabaachuudha. Inni kun immoo kan ittiin hojjetamaa jiru tokko karaa diijitaalaa ta'een fakkeenyaaf Itoophiyaan maal qabdi, hospitaala akkamii qabdi, eessatti yaala akkamii kennamaa, hospitaalli kun immoo dandeettii akkamii qaba, ogeessa akkamii qaba, meeshaa akkamii qaba kan jedhu hundisaa iddoo tokkotti ragaan qindaa'e jechuudha. Namni iddoo barbaadu taa'ee ragaa sana access godhee yaala barbaadu akkasumas immoo achuma taa'ee buuk godhataa jedha. Kan biraa waa'ee faayinaansii wajjin wal qabatee fakkeenyaaf faayinaansiin biyya kanaa yeroo baay'ee amma kana dura akkuma yeroo baay'ee deddeebi'ee dubbatamaa ture maallaqa baatanii maallaqa madaabaraatti qo'anitti baatameeti kan deddeebi'aa ture. Inni kun immoo qisaasama guddaadha kan inni fidaa ture. Malaammaltummaaf illee saaxilaati kan ture. Amma garuu yeroo jalqabaa fi akkuma kana dura gabaasaa dhageessaniittu yookaan immoo karaa diijitaalaatiin sochii maallaqaa qabatamaatiin yookaan mala aadaatiin hojjetamaa ture irra caaleera Itoophiyaa keessatti qulqullina barnootaa fiduudha yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti mata dubbii kan ta'e qulqullina barnootaa fiduuf immoo barsiisaa ga'oome qabaachuun dirqama barsiisaa ga'oome qabaachuu fi barsiisaan of fooyyessuu barbaadu barsiisaan waa barachuu barbaadu waa kalaquu barbaadu jiraannaan amma haalli isaa mijataadha. Durii carraan barnoota hosii kennamee yuunivarsiitii seentee yookaan kolleejii seenteeti kan itti abgireeduuf gochuu dandeessu. Amma garuu saabjektii barbaadde irratti dhimma barbaadde mata duree barbaadde irratti mana keessa qophootee dhaloota ga'oome dhaloota beekumsa qabu horachuu keessatti qulqullina barnoota mirkaneessuu keessatti faayidaa guddaa qabaachuu. Fakkeenyaaf amma namni waa'ee diijitaalaa kana hin barbaanne illee kanaa booda diijitaalaa malee jiraachuu hin danda'u. Sababiin isaas amma fakkeenyaaf ati baankiitiin fayyadamuu barbaadde baankiitti fayyadamuu fi maal qabaachuu qabdu? Waraqaa diijitaalaa qabaachuu qabdu. Waraqaa diijitaalaa dur faayidaa qabaachuu qabdu. Dur namni waraqaa 5 baateeti yoo barbaade malaammaltummaatti hojjeta yoo barbaade immoo waan barbaade inni godha. Kanaafuu amma utuun jaallatiin gara diijitaalaatti seenaa jiraachuudha lammiin Itoophiyaa hundiyyuu. Inni kun faayidaa diijitaalaa irraa Itoophiyaan argachaa jirtu agarsiisa. Turistiin tokko biyya alaatii dhufee asuma immoo biyya keessas namni hojii tokko naannoo Amaaraa deemee waa daawwachuu barbaada yookaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee dhufee as naannoo kibba Itoophiyaa kanas deemee waa daawwachuu barbaada yoo ta'e akka durii sana biyya kana yoon deeme maalan daawwadhaa jedhee namni nama gaafatu hin jiru jechuudha. Amma viizit Oromiyaa, viizit Addis ka jedhu appilikeeshiniiwwan garaagaraatu jira. Sana keessa hin galta Oromiyaa keessa iddoowwan hawwata turizimii maaltu jira eessa jira Finfinnee irraa kiiloomeetira meeqa fagaate yoon baale deeme holqa Soofumaritti maalan daawwadha ka jedhu nama gaafachuun daawwachiisaa gaafachuun hafaa jira jechuudha. Achumarraa laala achirraa erga hubatee booda kallattumaan gara iddoo daawwannaadhaaf adda baafatee sana deemee daawwisaa gaggeessuu danda'a jechuudha. Turizimii biyyaallee guddisuu danda'a. Akkuma fayyaa keessatti hospitaala eessaa deemen ogeessa akkamiitiin meeshaa ammayyaa akkamiitiin yaalama qoricha eessaa ni argadha. Amma Finfinnee kanamaan kan hojii eegale jechuudha. Appilikeeshinii tokko ogeessi wayii kan yeroo dheeraaf Ameerikaa ture appilikeeshinii wayii bocee kanama hojii walii galtee raawwataniiru jechuudha. Ogeessi qoricha yoo si ajaju dhibee keetiif mana gurgurtaa qorichaa kanama kam jira qoricha ogeessi na ajaje kan jedhu irra deemtee gaafachaa oolu sin barbaachisu jechuudha. Appilikeeshinii keessa hin galta liistii achi keessa jira eessa argachuu akka qabdu sitti hima kallattumaan deemtee mana qoricha sana argattee bitattaa jechuudha. Kun bu'aa hubannoo namtolchee Itoophiyaan hojjette jennee kaasuu dandeenya. Industiriin duraanii lebar intensive yookaan immoo humna nama baay'eedha kan barbaadu. Amma gara godamitti deemaa jira gara diijitaalaatti kan barbaachisu jechuudha. AI illee sana keessatti akka inni baay'ee murteessaa ta'e. Fakkeenyaaf amma kan barbaadamu dura amma Itoophiyaan humna nama baay'ee qabdi jedhamee kan yaadamaa ture. Amma garuu sana miti kan filatamaa jiru. Skilled manpower ta'uu qaba. Skilled manpower yookaan immoo nama ga'oome, ga'umsa qabu, nama beekumsa qabu. Teknooloojiitiin.
Isa kana fiduuf immoo haalli amma Itoophiyaan keessa jiru sochiin amma Itoophiyaan keessa jirtu kuni lammiileen illee gara sanatti akka isaan deeman akka isaan of ga'oomsan akka isaan dorgomoo ta'an akkasumas immoo Itoophiyaa keessa humni namaa dorgomaa ta'e humni namaa beekaan yoo jiraate investimentiin baay'een Itoophiyaa keessa dhufuu danda'a. Itoophiyaatti investimentiin dhufe taanaan immoo carraan hojii uumamaa kallattii adda addaatiin biyyattiin dinagdeetiin of cimsaa deemti jechuudha. Kanaafuu faayidaa dandaneessa kan inni qabu inni kaasuu dandeenya. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gamtaa Afrikaatti dursaa hubannoo namtolchee fi damee fayyaa dijitaalaa ta'uudhaan ergamni itti kennamee hojiin dabalataallee itti kennamee gama kanaan guyyaa kaleessaa miidiyaaleen illee harkaa fudhanii haasaa kan isaan turanii Itoophiyaaf kunoo faayidaa maalii qaba? Gama hubannoo namtolcheetiin Itoophiyaan muuxannoowwan hedduu horatteetti. Qabatamaanis immoo seektaroonni hedduun ammayyaa'aniiru, dijitaal ta'aniiru, lammiileen ishee dargaggoonni ishee hedduun gama kanaan ga'oomaa jiru. Teknooloojiitti madaqanii dijitaalaayizeeshinii wajjin tarkaanfataa jiru. Kun bu'aa qabatamaadha jechuudha. Kun industirii keessatti akkuma ka'e darbees immoo tiraanspoorteeshinii kan geejjiba keessatti, qonna keessatti, fayyaa keessatti, tajaajila mootummaa hunda keessatti malaammaltummaan, maraammartoon, sa'aatii dheeraa dhaabachuun waan hundi sun amma hafaa jira jechuudha. Hafeera jechuu dandeenya Itoophiyaa keessatti baay'inaan keessumaa magaalaa Finfinnee fi magaalota gurguddoo keessatti hojiin kun qabatamaan hojiirra ooleera. Muuxannoo guddaadhas namoonni biyyoonni Afrikaa isa kanarraatii waan guddaa baru. Itoophiyaan muuxannoo guddaa horatteetti. Kana kan fide maalidhaa? Halaalaa sodaannee taa'uurraa dursinee itti seennee waan kana wajjin madaqu hojiirra oolchuu keenyatu biyyoota Afrikaa dursinee akka argamnu muuxannoo akka horannu taasisa jechuudha. Gamtaa Afrikaatti dursaa hubannoo namtolchee fi ministeera muummeedhaan jechuudha damee fayyaa dijitaalaa ta'anii akka hoogganan kun itti gaafatama dachaa itti gaafatama olaanaadha. Akka salphaatti miti kan dhufe bu'aa Itoophiyaan gama hubannoo namtolcheetiin fiddee hojiitti hiiktee irraa fayyadamte muuxannoo kana biyyoota Afrikaa biroof haa qoodduu akkamittiin sadarkaa kana ammayyeessuu dandeesse akkamittiin dijitaal gochuu dandeesse lammiilee ishee akkamittiin iskil goote dhaabbilee seektaroota mootummaa akkamittiin ammayyeessite nama hojii hubannoo namtolchee kanatti akkamitti daftee seente ittiin milkoofte isa jedhu kana amma dirooniiwwan adda addaa biyya kana keessatti oomishamaa jiru gama intelijeensii yookaan immoo gama nageenyaatiin waan baay'ee kaasuu dandeenya. Itoophiyaan hubannoo namtolchee wajjin waan guddaa irraa fayyadamte hojiitti hiikte sirriitti amma waa'ee faayinaansii irra deemnu kaafne irra waan ta'eef. Kanaaf biyyoota Afrikaa muuxannoo kana haa qooddu jedhamee itti gaafatamni dachaan ministeera muummee kennameera. Kun akka salphaatti miti kan dhufe. Ministeera muummeetti hojiin dabalataa kun itti kennamuunsaa Itoophiyaan imala daandii sirriirra jiraachuu ishee kan agarsiisudha jedhee yaada jechuudha. Gama biraatiin maqaa gaarii biyya ijaaruu keessatti illee hiikoo guddaa qaba. Afrikaan ardii baay'ee bal'aadha. Ardii bal'aa kana keessa immoo biyyoota hedduutu argama. Biyyoota kana keessaa ati hubannoo namtolchee hogganii damee fayyaa dijitaala ta'es hogganii jedhamee itti gaafatamummaan dachaa guddaan gaafasitti kennamu akka biyyaatti lammiilee biyya kanaatiif gammachuu guddaa ta'utti jiraata jechuudha. Akka biyyaatti lammiilee biyya kanaatiif itti gaafatamummaa guddaatu nutti kenname jechuudha. Kuni carraa guddaa Muummee ministeeratti haa kennamu malee itti gaafatamummaan kun nutti kenname gama biraatiin ogeessa ogummaa qabu kanatti kenname jechuudha. Hoggansa biyya kanaatti kenname jechuudha. Anaaf si'itti lammiilee biyya kanaatti kenname. Biyyatti kenname. Kanaaf akka biyyaatti hojii eegalan kan tumsu, deeggaru, jajjabeessu, gahee keenya immoo achi keessatti bahaa deemuun anarraayis irraayis hunda keenya irraallee sirriitti kan eegamu waan ta'eef xiyyeeffannoon addunyaa ijji addunyaallee Itoophiyaatti akka jabaatu jechuudha. Gara Itoophiyaa akka dhufu jechuudha. Amma teessoon gamtaa Afrikaas miti. Itoophiyaan gaanfa Afrikaa irrattis haa ta'u akka ardii Afrikaa irrattis iddoo istiraatiijikii irratti argamti baay'ee murteessituudha. Amma bakka buufanni xiyyaaraa Bishooftuu idil addunyaatti ijaaramu kun buufata xiyyaaraa guddaa lammii kamistamaroo yookaan immoo maamiltoota hedduu keessummeessu waggaatti isa olaanaadha jedhama. Kanaaf Itoophiyaan turizimiidhaan akka isheen dachaadhaan galii kanarraa argattu ishee taasisa wanti kun. Akka isheen kana caalaa guddina diinagdee ishee baay'ee akka saffisu ishee taasisa. Itti gaafatamni kun waan guddaa fidee dhufaasiin jechuudha. Imalli amma eegalle kun bu'aawwan jajjabeessoo fi abdachiisa akka biyyaatti fidaa dhufanii malee ammas garuu waan nu hafu jira. Waan nufu kanaaf gufuuwwan sodaa akkamiitu jira biyya kana keessa. Bu'aa tokko faayidaa akkuma qabu immoo hanqina qaba. Fakkeenyaaf amma teekinooloojiin gaafa dhufu akkuma bu'aa baay'ee qabu akkaataa abbaan itti ilaalan. Akkaataa abbaan itti ilaalachuun nan fayyadamaa guddinaaf ni oolchaa bu'aan irraa argadha jette waan gaarii irraa argachuu dandeessa. Garuu yeroo tokko tokko amma AI'n kun ammoo fudhatanii fakkeenyaaf amma nama maqaa balleessuu barbaadan yookaan immoo maqaa biyyaa balleessuu barbaadan odeeffannoo dogoggoraa odeeffannoo jibbiinsaa
facaasuu barbaadanii nama fakkeessanii dhiqanii Yaa, waan sanatti fayyadamaa safuu cabsuu danda'a. Safuu cabsuu danda'a. Dhugaadha keessattuu yamma hojiileen hojjetamaa jiran abdii qabeessa yaa ta'anii malee ammas imalli fagoon akka biyyaatti waan nama fudhatanii zallaqaan nu kaase niitoorkii gahaan biyya kana keessatti diriiruu qaba keessattuu iyyuu hojiin AI hubannoo namtolchee kuni niitoorkii irratti rarra'ee kan jiraatu Yaa. niitoorkiin gahaan ta'e sarvariin gahaa Hunda ta'e bira akka ga'uuf. hunda bira akka ga'uuf sirriitti akka biyyaatti irratti hojjetamuu qaba hubannoon namaallee amma leenjii gaggabaabaa Yaa. leenjii dheeraa nama akka biyyaatti eegalame jira humna namaa ga'uume horachuu irratti Itoophiyaan cimtee hojjechuun akka itti jiraattudha as keessatti kan kaasni irratti mari'achuu itti jiraatu mee dhuma irratti waliin nu kaasnee ardaa keenya irraa xumurru daqiiqaa lama sallachuuyyuu akka finfinneettu amma abdii maaltu jira. Irruma caalayyuu jalqaba AI'n kun hojiitti hiikamee bu'aa guddaa kan inni argamsiisaa jiru Finfinnee keessatti waan ta'eef. Kana jechuun gidduu galataa jila iddoo tokko si'ataa ta'e yookaan immoo baay'ee ariifataa ta'e masoob namni iddoo meeqa naannaa ture sun hambiseera. Gama geejjibaatiin rakkoo baay'ee furaa jira. Kanaafuu dhimmoota amma chaalenjii jenne yookaan immoo infiraastiraakchariin darbee gara baadiyyaa magaalota biroo akka dhaqqabuuf diriirsuurraan kan hafee fi hubannoo namtolchee kanatti madaquudhaaf namni hundumtu of ga'oomsuu akka qabu yookaan immoo skilled amma ogummaan ga'umsi teknooloojii wajjin madaquun dirqama lammiilee biyya kanaati. Tole zallaqaan wanti dabaltuu qabaata. Kaasee amma Finfinnee jechuun biyya kanaa fi mataadha jechuu dandeenya. Teknooloojiinis haa ta'u guddina karaa biraatiin karaa dippiloomaa karaa siyaasaatiinis mallattoo akka mallattoo biyya kanaatti kan isheen tajaajila jirtu kan wajjin immoo kan wal madaalu kan amma magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru. Akkuma amma ka'ee tajaajila iddoo tokko muraasa ture amma babal'isaati kan jiru. Tajaajila iddoo tokkotti kennuu duwwaatu hin taane immoo namni bakka jirutti illee tajaajila akka hin argatu bira sanatti tajaajila socho'aas illee akka kennamuu danda'amu wajjin wal qabatee wanti hojjetamaa jiru. Kan biraan waa'ee tajaajila fayyaa wajjin wal qabachuu danda'a, waa'ee lafaa wajjin kan wal qabatu ta'uu danda'a. Tajaajilootati mootummaa argatanii kallattii adda addaatiin amma baay'een isaanii diitaala ta'aniiru. Kanaafuu Finfinneen akkuma maqaa ishee madaalu akkuma gahee ishee madaalu Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaati. Finfinneen sentarii dippiloomaatii idil addunyaati. Akkasumas immoo uummanni as keessa jiraatu baay'een isaallee akka inni komfortabil ta'ee jiraatuu fi Finfinnee hojii isheen hojjetaa jirtu hojii bu'a qabeessa akkasumas immoo waan qabatamaa lafarratti arguu dandeenyu jechuudha. Dhugaadha. Keessattuu bara 2030tti Smart City, Smart People, Digital City, Digital People ijaaruudhaaf kan hojjetamaa jiru Finfinnee keessatti qabatamaanis hojiileen amma bu'uuraalee misoomaa diriirsuu, kennis tajaajila ammayyoomsuu, saffisiisuu, hawaasa ammayyaa immoo hawaasa waa hundatti madaqe biyya isaa jaalatu uumuu keessatti hojiileen gama bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin hojjetamaa jiru hojii abdachiisaa akka ta'edha. Akka biyyaattis hubannoo namtolchee hojjechaa jirurra faayidaa bu'a qabeessa ta'ellee argachaa akka jirru sirriitti kaasnee ardaa keenya har'aa keessatti mari'anneerra abdii jedhu qabna. Kabajamtoota daawwattoota keenya ardaa gaazexoota keenya har'aa keessatti dhimma hubannoo namtolchee bal'inaan kaasneeti mari'achaa kan turre isinis hubannoo gahaa argattaniittu abdii jedhu qabna. Ardaa gaazexoota keenya har'aa ogeeyyii istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan zallaqaa ol jirraa abdii isaa fufaa fi anis isaa dirribaa si waliinan ture haga torbaniitti nagaatti.